ammas wanni isiniimu balaan samiidhaa buute dachiin hanqanne balaan samii buute dachiin hanqanne jechuudha dachiin baatuun dadhabne. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti salaamtan teenya tan jaalalaa tan onnee irraa burqite isin bira haa geessu isin jecha bakkuma jirtanitti hundi keessanuu kan islaamaa kan kiristaanaa kan amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu rabbiin khiyya bakkuma jirtanitti nagaa isin haa godhu isin jecha obboleeyyan khiyya arrallee hunoo isinii deebi'e arra waa lama ijoon isinii deebi'e wanti lamaan ijoon warroottan tokko koomentii jalatti barreessitanii mana jijjiirradhaa jechaa jirtanii irra deddeebitanii takka lama sadii osoo hin jenne guyyarraa viidiyoo gadhiifnu jalatti mana san jijjiirradhaa jettaniiti koomentii nu barreessaa jirtanii. Wardaan koomentii ilaalteetuma calliftii viidiyoo martee maxxansuu malee koomentii hin laaltuu warri jechaa jirtan. Silaa deebii kana wardaatu isinii deebisuu qaba wanni dirqamee na deebisiise waan kanaatu na ilaallata obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaani mana silaa dhalaan hin laaltu dhiirumaan laala. Obboleeyyan kiyya akkuma beekamu biyyi nuti keessa jirru suni biyya Yaman gaa namni hin beekne hin jiru. Maaliif jennaan lolaa irra deemu jira. Obboleeyyan kiyya lolli irra deemu jira biyya tana. Lolli irra deemu jira. Akkuma lolli irratti deemutti junuuba wa shimaal jamtee jirti biyyittuun biyya Yamantuun junuub wa shimaal. Warri junuubaa sun warri gartee silaa hara adam baara afaan jiru suni asitti ol baqate waan lolli guddaan deemaa jiruufi biyya nuti keessa jirtu sanatti magaalaa guddii tana keessa riskii barbaaduudhaafi akkuma nuti riskii barbaada asitti gallee asitti eenyu maaliif jennaan magaalaa guddoo tana keessa namni jiru riskiin dhabuu xiqqishollee taatu waan ittiin jiraata waan hin dhabne baadiyyaa dalagaa waan hin jijjiirreefi namumaafillee ergaman janiiti ol yaanii keessa ciisanii jechuudha. Irra guddaan isaanii warri gartee biyya Yaman kana keessa jiran akka jirutti irra guddaan isaanii yoo laaltan obboleeyyan kiyya warra dildila jala galurraayi. Dildila magaalaa guddoo keessa jiru kan makiina jalaa fi gubbaa bahu kana jala warra galurraayi ilmaanii wajjin jechuudha. Ni baadilaman. Biyya Islaamaa taatee biyya Arabaa taatee biyya numa cabxee biyya akka Yaman hin jirtu jechuudha. Akka addunyaatti haala cabxe biyyittuun cabxeeti akka Suuriyaa san taate cabxeet biyyi biraa ifiifil baqattummallee ni deemti. Warra bahara afaanii san gartee hara Jabuutii fa'aa achi baqate fa'aa yoo taate malee warri bakka nuti jirru kun baqattummallee hin beekan duraan jireenya raahaadhaaf baran amma immoo jireenyi raahaadhaa sun itti garagaleet afaan wallaalanii asuma keessatti warra rakkisaa jiran jechuudha. Silaa mootummaa nama biyya qabdu tun taa'uutiif hin jettu tun haga gartee keessa dabartee ummata asii kana gartee lolumatti akka dhuman daranuu beelaanii biyyaaf yaadan jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya maali beeyta? Maali ni beeytanii wanni kana hundaa'u na dubbisiise maali? Deebisaa keessanirra gaafii keessanirra dhaabbadheetin kanaase. Gaafin teessan tami tan wardaan viidiyoo maxxansuu malee koomentii laaltu koomentii waan nuti barreessinuuf hin laaltu warra jehuufin deebisaa kana qabadhee dhufe obboleeyyan kiyya. Maaliif deebisaa kana qabadhee dhufe? Waan gaafin teessan sun wardaa osoo hin ta'in waan na ilaallattuufi. Mana dhiiratu barbaada waan ta'eef obboleeyyan kiyya. Yeroon gartee baqattoota fi jinnii biyya tana rakkina biyya tanaa isinitti haasa'u nutillee yoo abbaan biyyaa murtaa'e yoo abbaan biyyaa raahaa godhe yoo abbaan biyyaa waa qabaate yoo abbaan biyyaa rakkatuu maate yoo abbaan biyyaa waan dalagu qabaate nutillee dalagallee arganna yoo abbaan biyyaa hin rakkanne nutillee hin rakkanne bakka abbaan biyyaa rakkatetti nuti dirqama jechuudha rakkatuun. Kana yeroon isiniin jedhu abbaan biyyaatu mana bakka galu hin qabu. Nuti rakkannee warra gartee egaa biyya tana gaafa lolli jalqaba bara 2015 gaafa lolli guddaan eegalu gaafa saarukni fi bombii gurguddoon biyya tana dha'u eegaltu warra gaaf sanirraa as galirraa nuti amma obboleeyyan kiyya. Warra gaafa biyyi nagaa as galirraa bara 2015 dura as jirra. Bara 2015 lolli guddaan sun nurratti ta'e. Manni amma keessa jirru kun
mana gartee gaafa san khireeffannee keessa jirurraayi yoo gatti kaate hoggaa sagal hoggaa kudhan keessa jira obboleeyyan qiyya. Egaa yeroon akkana isiniin jedhu namni har'a lafaa ka'ee mana khireeffadha jee abadan manan argu obboleeyyan qiyya. Barbaada jabatti yoo kaa'u xarafa magaalaa fa'aa taate malee. Tanaafuu namni tokko nama ifiitillee gartee nama ifii gartee firallee qabaatu maatu saahiba ifii hawajji nyaate hawa bakka takka wajjiin galan hawa bakka takka wajjiin turan biraa fagaatu hin fedhu obboleeyyan qiyya ni beektan rakkoo fi bal'ootu jira. Haleessa yeroo na qabamu akkuma isin achirraa naa rakkattanii naa bu'aa turtanitti biyya tana keessattis warreen akka bal'oo fa'an lafa hidhaniit mootummaadhaan lafa seetaranii ummanni sun bakka jirurraa akkuma gartee hattoonni sun shiftoonni sun nama hogga gartee achitti dadhaban bakka bira jijjiiranitti bakka sanirraa jijjiiruu dadhabanan dhuguma rabbii sanitti. Maaliif jennaan suuraa biyya magaalaa keessa bal'isanii suuraa biyya mootummatti kennanii akka isaan gadi hin baafne halkan biiftuu bira rafitanii jechuun ummanni sun. Obboleeyyan qiyya nama meeqa na biraa oofan bakka saniyan. Gaafii teessaniif deebisaan duraa manni biyya tana keessatti hin argamu obboleeyyan qiyya gaafii isin gaafattaniif. Gaafii isin wardaa gaafattaniif mana maaliif hin jijjiirannee obboleeyyan qiyya boodanuu boochisina dhugaadhee isin boocifna yaa boynu woo jirtan numa beeyna mana jijjiirradhaadhaa jechuu jirtan obboleeyyan qiyya wallaahi dhugaa rabbii isa yoon isin hime manni akka keessa jiru mana keessa jiru kana hoggaa kudhan yoo gad xiqqaate hoggaa sagal kani keessa jira jechuu. Tanaafuu manni biyya akka biyya teenyati miti manni biyya tanatti hin argamu biyya tana lolaa irratti deemu jira manni hin argamu. Tanaaf as keessatti namalee jaalannee deemite obboleeyyan qiyya silaa isin osoo isin nuun hin jenne miti qaata mana barbaaddanne wallaahi billaahi hin argamu manni akkam ta'a mana tokkicha kana keessa bar nama meeqan bar namni keenya nurratti dhufee nutti aayilaa meeqa nurratti rakkatanii nu wajjiin rakkatanii jaarsa fi jaartiin kurfaata akka keessa ciciisaa biyya yaman tana biyya seetanii yoo kaane akkamatti galleenne mas isinillee numa beektan warri biyya namaa keessa jiru warra biyyaan beekon warri biyya namaa keessa jirtan ni beektan lafaa kaane akkamatti yoo kaana biyya teenya galleenne galuun ni jabaatti. Namni kun waan biyyaa beef qaba akkanatti galuun isin jabaatti biyyi teenya sun isin beekta waan isin irra jirtu haganaa biyya tanaa hungeessu jechuudha. Tanaaf obboleeyyan qiyya lafaa kaanee galuun isin jajjabaatti. Asirraa haatee mana jijjiiratuun isin jabaatti yeroo la gartee viidiyoo marree amma gaafa duraa san gartee manallee jijjiiratuuf hin deemamarree jeekoon viiftutti bilbilu wanni kanaa ta'uuf mana jijjiirate fa'aa itti akkanatti hin dhufneef malee. Ni beeyti isiinuu biyya tana keessatti mana jijjiiratuun ni jabaatti hin argamtu mana jijjiiratuun dheengadda biiftuun mana jijjiiratte maal jan gaafa na qabamu san viidiyoo maraniitu noo bal'oon fa'aan mana jijjiiratte maal jan no mana jijjiirate biiftuu manuma duraanii jirti manni nanitti dhufeesuun manuma duraanitii miti mana isiidhaa gollofattee manaa deemtee hogga isaan mana dhufan arabatti himtee arabni mana jijjiiratte jaan hin jirtu jaan araba ollaa sanitti himtee jechuudha manni isii qulfiidha yeroo isaan dhagan malee. Yeroo achirraa qabanii na fidan manuma duraanii san na fidan manuma duraanii san isaan hundaa'u manuma duraanii san keessaa qabee mana qayyabiti qaqqabee hattoota kana. Tanaafuu obboleeyyan qiyya gaafii teessaniif gartee warra mana jijjiirradhu naan jedhuuf gaafii teessan isinii deebite jeeti yaada akka biraa yoo dhabdan du'aayi naa godha hamtuu rabbi sirraa qabu jaada ammas wanni isinii himu balaan samiidhaa buute dachii hanqanne balaan samii buute dachii hanqanne jechuudha dachiin baatu hin dadhabne dhiira dhala qofaatu mudanne. Jira kana sodaadhaaf saba kiyya hagartee achitti miidhamaa jiru san dhaqee achii baasuun numan oolamne hattoota san biyyittu mootummaa qabdi mootummaa qabsiisuun numan oolamne eeywa yoon qabdaa maaliif jara san deemteen qaqqabne warra je'uuf akophaati je deemee qaqqabu mee wardaadhaan isirratti ol maranneet akkaataa jiran harka jiru kana goonu azabuunis bu'aan qabdu hahachiisanii faa yoo islaama taate nama rabbitti amanu taate hahachiisanii quraana rabbii qabsiisanii waan akkanaa ganaa ittiin deemnu godhachiisanii yoo nama rabbii beeku taate egaa obboleeyyan qiyyaa hahachiifne jechuudha erga hahachiifne booda akkanatti gadhiisuu osoo hin ta'in namni achii cafaqamu jiru sun namni gartee shiftoonni achii miiru jiru sun saba keenya obboleeyyan keenya jennee itti himnee amansiifne
mootummaa fudhannee isaanis mush gartee kophaa osoo hin ta'in mootummaa fudhannee isaanuma sanuu fuunee bakka san geessine waliin qabu. Waan biraa warabne isaan nuti ni qabsiifna. Kanaan jira kanaan isin gadhiifna illee onneen haalchiifne jechuun kiyya obboleeyyan kiyya. Wanni gartee akkasitti dafnee isaan san qaqqabuu dadhabee as na eessise kophaatti jan ta'e obboleeyyan kiyya. Ballos ifitti yaama jennaan mashquularra jira wallaahi billaahi mashquularra jira jaartii isaanii dhukkuba amaliyyaa godhee opereeshina godhee garaa dur yeroo dheertuudhaaf amaliyyaa godhatteetu garaa keessatti dhoowwee mana obboleessisii akka baratteen mana obboleessitti yeroo dheertuudhaaf baatii sadii moo akkana sanii ol jirtii mana obboleessiidha. Sokkitee galuu diddee haqaa yeroo takka takka dhugaanni qalatti malee cittuu obboleessii sun badaadha. Namni meeqa dhaqee galchuufi didee obboleeyyan kiyya akkasitti sababa kana rabbiin itti fidee garaa ishiidhaa san dhoosee akka isiin bal'oon dhaqee wal'aanee manatti galfatu godhee jechuudha rabbiin. Sababa saniin manatti galteefi arragaa biyya tana keessa biyya baqattummaa jirraa isaatu ol qabee qaqqabaa isaatu ammaama geessaa isaatu wallaahi sanumaaf gartee natti dhufuu dadhabee mee yoo dandame arra insha Allahu ta'ala arra bal'oo if biratti yaametin yoon ifi dandamu taate itti bilbilee if biratti yaametin waliin mari'adhee fuula keessan duratti waan jiru hundaa'u waliin mari'anna. Tanaafuu nun ifatinaadha. Amaanaa gartee nutti kennitan bakkaan keenya amaanaa saba keenyaa dhiiga saba keenyaa ni baafna. Tanaafuu obboleeyyan kiyyaa if duuba hin deebinu lubbuu rabbiitu harkaa qaba. Lubbuu ilmi namaa baasuu hin danda'u. Anillee warra harka jiru kana lubbuu isaanii baasuu hin danda'u. Isaanuu lubbuu tiyya baasuu hin dandeenye warri mujrima ta'e warri gartee farshoo dhugee nutti lafaa kee nu cafaqu. Lubbuu teenya baasuu hin dandeenye nutillee lubbuu isaanii baasuu hin dandeenyu rabbiitu baasa. Tanaafuu lubbuu namaa gartee namni naa harkaa qaba jee ni kijibe rabbiinti dilii seene kabaayira ifitti godhuu barbaada. Tanaafuu obboleeyyan kiyya mana jijjiiratuu hin dandeenye mana jijjiiratuu hin danda'u dhibbatti sitti hima. Rabbummaan gartee nagaa haa godhu du'aa naa godha an obboleessa keessanii isin jalaa miidhamnaan nadaran akka isin rakkattan jaatii tiyya daran akka isin rakkattan argeetin jira. Akka gartee isin abdadhu argeetin jira. Rabbii gaditti isinin abdadha. Du'aa naa godhaadha. Rabbi si wajjiin ijoollee tana haa baasu naan jaa obboleeyyan kiyya. Wallaahi rabbii wajjiin numa baafna. Ijoollee lamaanii miti. Ijoollee lamaan qabuudhaa miti dubbiin. Nama achi keessatti ijoollee achi keessatti azabamaa jirtu san qabuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafuu insha Allahu ta'ala rabbiin nu jira ni baafna. Tanaafuu warri gartee nama azabdeettanii ajjalaa koomentii naa barreessitanis an nama azabaan jiru akka ilmi namaa ta'aa jiru odoo gartanii wallaahi bakka jirtanitti dhukkubsattaniiti dhukkuba namni isin hin beekne dhukkubsattanii kanama itti himattan hin beekne dhukkubsattanii obboleeyyan keessan dararamaa jiranii obboleeyyan keessan hawaana irraa buufamaa jirti obboleeyyan keessan azabamaa jiran obboleeyyan keessan kadhalaadha gurguramanii xalabaadhaan baatii amata jaha amata meeqatti gurguramanii amata meeqatti bakka tana jiranii du'anii fi jiranii namni gandi isaanii quban qabu achi buutedha. Warri gatti Facebook irraa intatti tun baatii meeqa maarreedha akkanaati amata meeqa takkaan argamne biyya Yaman keessatti maarreettan sun warra jarri kun harkaa qabu. Warri Facebook irratti waan akkanaa maxxansaa jiran sun warra jarri kun harkaa qabee dhabamsiise. Obboleeyyan kiyya rabbiitu baasanuu miti. Rabbiin nu gargaara. Tabiraa du'aa isheen santu nu bira jira. Tanaafuu nutilleen du'aa isinii goona. Obboleeyyan kiyya nu gargaartanii nu nifatinaadha nu eeggadhaan isiniin ja'a. Tanaafuu hagam bal'ootti bilbilee bal'oo wajjin aspaanee fuula keessan duratti waa'ee jira kanaa isinii mari'annu nagaan turaan isiniin ja'a obboleeyyan kiyya nagaan naa jiraadhaan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.